yeroo ammaa haadhaa fi abbaan intala isaanii nama qabeenya qabuuf malee hin kannan nama tokko tokko kan rabbiin rahmata godheef malee dura gurbaan qabeenya ni qabaa ja'anii gaafatuu malee diina ni qabaa ja'anii hin gaafatan. Rakkinni kun biyyoota hedduu keessatti waan baay'atee jiru sababa maatiin intalaa ilmoo teenya nama qabeenya qabuuf malee hin kanninu ja'anii. Ilmoon isaanii waan hin taane irra buutee jireenyi isiitis baduu mala sababa kanaan fasaadiniinis ni babal'ata. Viidiyoo kana keessatti seenaa bareedduu takkaan isiniif himaanu hordofaa. Garuu seenaa kana jalqabuun duratti chaanaala keenya Odaaneshin YouTube irratti subscribe amma nuuf godha. Gurbaan kun maqaan isaa Usaamaa jedhama. Intalti tun ammoo Marwaa jedhamti. Isaan lamaanuu wajjin hojjetan. Osuma wajjin hojjetanii jaalala keessa galan. Eegasii Usaamaan jaalallee isaa Marwaadhaan akkana je'ee amansiiseen. Anaa fi ati dho'isatti maaliif wal hin fuune? Natti heerumi jeen. Maatii kiyyarraa mana guddaa fi qabeenyaan dhaalaa jira. Garuu amma ganaa na harka hin seenne. Manni murtii hanga miraasa kiyya naaf raggaasisu qofaan eegutti jira. Wayita manni murtii naaf murteesse booda mana kiyya guddaa san gara maqaa katiittiin siif jijjiira. Kana jechuun yeroo dheeraa fudhata. Mana murtii aadaa isaanii numa beeytaami qaaxaroo namatti dheereessanii. Garuu mana naaf kennu isaanii waan hafa hin qabne. Doo maaliif hanga san teenyee yeroo dardarummaa teenya dabarsina? Shabaabummaan arra dabarte boru hin deebituuti natti heerumii jeen. Marwaan yeroo ija isaa keessa laaltu jaalalaa fi dhuguma kan dubbachaa jiru seetee gaafii isaa qeewaltee dho'isatti wal fuudhan. Waggaa lamaaf akka jaarsaa fi jaartittii wajjin jiraachaa osuma jiranii manni murtii qabeenyaa fi mana warri isaa akka miraasatti dhiiseefsan Usaamaaf hin murteessineef. Yeroo kana Usaamaan jaartii isaatiif manni murtii akka isaaf hin murteessin himeef. Qabeenya tokko hin qabu waanuma nyaatanii dhugan malee qabeenyaa fi manni waada seeneef hin jiru. Warri isiitis Usaamaan waan qabeenya hin qabneef hin qeebalaniin. Duuba yeroo kana Usaamaan nama nu gargaaruun barbaada. Amrii tana anaatu furaanarratti dhiisi. Yeroo xiqqoo naaf obsi je'eenii biraa deeme. Yeroo muraasa booda gurbaan maatii Marwaa wajji walitti dhiyeenya qaban tokko Marwaa fuudhuudhaaf dhufe. Yeroo kana Marwaan jaarsii isii kan duraa Usaamatti bilbiltee waan waada seeneefsan maalirra akka ga'e gaafatteen. Usaamaan ani waan tokko godhuu hin danda'u firraa na dhiisi je'eenii bultiin isaanii asirratti raawwatte. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Marwaan amma cinqamutti seente. Gurbaa warri isii fileef kana heerumuu qabdi. Garuu dho'isaan amma dura waan heerumteef jecha dubrummaa hin qabdu. Geeleen yookaan hiriyyaan isii takka dho'isatti doktara dubrummaa namaaf deebisu tokko bira geessiteen. Yeroo kana waan isiin hin yaanneetu isii mudate. Namticha doktara ta'uun irraa hin malle kanarraa. Duba doktarri kun maal jeen isinitti fakkaata? Opereeshina siif hin godha. Garuu osoon opereeshina siif hin goone dura naa wajjin rafii jeen. Marwaan gocha akkanaa ani waa hin godhu jetteen. Doktarri kunis maaliif hin goone? Amma duraa gootee jirta. Wanni amma godhuu si dhorku maalii jeen. Eegasii Marwaan booyaa doktaricha baalagee kana biraa gabbaate. Geeleen yookaan hiriyyaan isii akkana jetteen. Ani duraanuu shakkeetiin ture. Doktoroonni dho'isatti waan akkanaa dalagan hedduun isaanii dura akka ati isaanii wajjin raftu si gaafatan. Hayaa waan ja'amu hin qaban. Shamarran hedduun garuu fala biraa waan hin qabneef jecha numa qeebalan. Wanni godhuu danda'an hin jiru. Marwaan Usaamaa jaarsa isii kan duraanii wajji jarjartee dho'isatti heerumuu isiitiif hedduu sheenoyti. Marwaan gurbaa isii fuudhuuf dhufe kana waa dhabuus hin feene. Garuu dhugaa jiru itti himtee akka isa duratti dho'isaan waggaa 2 dura heerumte himteef. Gurbaan kun jecha isii eega dhaggeeffatee booda akkana jeen. Anaa fi ati akka hiriyaa tahuu ni dandeenya. Iccitii ta'e nama tokkoof hin himu hanga zalaalamitti. Garuu ani jaarsa siif tahuu hin danda'u. Ani dhalaa tokkoofuu jaarsa lammaffaa hin ta'u jeen. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجمتوتا داوتوتا چاينال اودا نيشن فيديو خنرا برنوتا قدا اكفدتن شاكين قو فيديو اللي خنا والفكاتن اركتشوف چاينال خينيا اودا نيشن يوتيوب رتي سبسكرايب اما قدا اكسما فيسبوك رتي پیجي خينيا اودا نيشن لايك نف قدا اودا نيشن سبسكرايب قفا قدودان نگرگارا